Tony Pergasimo intini waraqaa masa birrii meeqaffaa isti lubbuwaati kuma tokkoon irraa fuudhanii waraqaa eenyummaa sadiifu jechuudha. Lammaffaa immoo wanti ta'e tokko jiru waraqaan eenyummaa sun inni ji'a tokko dura appilaayin ta'e sun dhumee jira hojjetamaa jiru kanaa anan biraa ba'uu qabanaan jedhe si galee lubbuu dhugaa waaqayyo mataan ilaamee jechuudha. Mataan na keessa buqqa'uu deema sanbatoo sagalee wanti qabinaan deebisuu bichaara qabu. Okay, guddaa kana. Sagaleen biraa jira. Sagaleen biraa jira. Sagalee lamaan sitti ergee. Okay, isa kana sanbatoon jedhu. Birrii firoo harka jira sagalee ittani maatii ishee irratti naafaa godhu qarqara. Anjiru kana irra deebisne. Obsi. Birrii firoo bira jira. Anjiru kana irra deebisne. Sisterii mootii waan ofii itti nalaani tuuni asumti itti na haasayi anis sagalee nan qabaa fi birrii firoo harka jira sagalee ittani maatii ishee irratti naafaa godhu qarqara wajjin kaffalee waan jiru wajjin haasayee irratti hirkasin tumaneedha. Akkuma waan akka waan asirratti dhufee fedhura ati waan irra nuti asirratti akkasitti seermanii sitti asaaramee taate wanti akka moolti Farma sagalee namaa fi sagalee. Okay. Galatoon birrii firoo bira jira jechuun firoon eenyudha? Jaalallee ishii mana isaatitti lubbuun ishii dabartee jechaadha. Mucaan kun kana durallee akka rukutaa ture hiriyoonni ishii ragaa bahanii jiru jechaadha. Birrii egaa yoo kanarra dhaabbannee ilaallu mucaan kun intala kana abused gochaa jira. Afaan Oromootiin maal jechuudha? Sammuu namaa maali aimee namni tokko jalatti na barreessa abused gochuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Jalatti nu barreessame kana gochaa ture jechaadha intala kana. Okay. Gara abbaatitti deebiname mee abbaa keenya intalli kun biyya ormaa deemte san booda akka lubbuudhaan dabarte dhageessanii jechaadha. Kana booda mee dhugaan ishee akka bahuu fi dhugaan intala keessanii akka bahuu fi qaama seerati irraa maal barbaaddu? Maal jettuun dhaamsatti dhaammadha jala kana jiru waan ta'eef. Akka waan isheen haaba'u barbaadu. Hayyee nama kuma tokkotu isin dhaggeeffachaa jira. Mee sirriitti ibsaadha. Aga amma wanni du'a ishiitti wal qabate wanni isin irra geessan jiru wanni isinitti himame jira. Akka ammaatitti wanni irra ga'ee hundinuu mucayyooti qaamni ishiitti humnaan reeffi ishiillee fayyaadha. Reeffi ishii wannoo fooqii sagalee irraa lafa roobtis kan jedhan soba. Ishii ukkaamsaniituma ajjeesan malee qulqulluma jirti akkuma fayyaa ishii jirti nafti ishii. Namni reeffa ishii ijaan agartanii isin buqqisee tallaadha. maal qaama ishii fuula kanarratti maaltu mul'ata? Godaannisni wayii wanni mochoorrame wayii wanni dhidhiige wayii yookaan immoo mataan ishii kuni xiqqoo ishii akka malee ammadaa'e wanta akkasii kun irratti mul'atee jira. Homtuu irra hin jiru. Ayyee. Fuula ishii tana bichaa bakka tokkicha akka mucuramuu hire malee wanna takka qaamni ishii mul'uu fayyaa. Kanaafuu maal shakkitu sin? Shakkiin keessan maalidha? Shakkiin kiyya kanaafuu amma waan fooqi irraa kutte natti fakkaattu shakkiin namu akka ta'e shakka qaamni hundi akka dhugaa ishii naa barbaadanii jiru. Okay, qaamni seerattis akka dhugaa intala keessanii kana isinii barbaadanii fedhiin keessan isa kana jechaadha. Dhugaan intala kiyyaa hin baanee jechaa jirtu. Akkasii? Dhugaan ishii hin baanee dhugaa Oromoo marti akka dhugaa daa'ima kiyyaa naa barbaadanii isinii jechaa jiru. Kanaaf amma fooqi irraa of darbitee kuftee an jedhamu sanitti namantanii jechaadha akka qaama ishee argitanitti. Namanu soba. Okay, guddaa galatooma. Eenyu gara obboleessatitti deebinaa wanni ishiin kanaan alatti wanti ishiin sitti himte jira mucaama firoo jedhamu kanatti erga dabalamte
wanti ishii sitti mattee birriin irraa qabaa isatti birrii kenne jetteetu wanti ishii sitti matte jira yookaan miidhaa akkasiin irraan gahee yookaan naallodhaa waan obboleessatti matanii jira miti 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 tap copy link share godha okay yen nagama Nawai mujama wani shinna timte akka shini isa mujadura kana walise kana wajin jiracha jirtu na timte ayye kana rambode mo akka birri bakka birri ne waraqaa china hojjechuudha fi birri narraa fuudhee jira kanatti waraqaa siif hojjedee birri ammanaa narraa fuudhee jira naan jettishi okay birri meeqa irraa fuudhe akka birri achitti waraqaa chiinsi hojjedee jedheeti nama biraatti yala dabarse ta'uu waan san beeku malee birri 8,000 narraa fuudhee naan jettee isas okay birri Dubai birri 8,000 amma kuni mee yeroo tokko abbaa gaafannaa viidiyoon cufatinaa wanti reeffa ishii waliin dhufe maal akka ta'e tokko nutti himamee abbaa gaafannaa viidiyoo banadhaatu dubbadhaa please nama 1,100tu hordofaa jira waan ta'eef reeffa tana keessanii waliin wanti dhufe jira waraqanni wayii yookaan bilbilli yookaan qabeenyi wayii wanti ishii waliin reeffa ishii waliin dhufe jira maal isinitti asarakkaban birriin achi akka jedhanitti qarshii 60 naan jedheeti natti dhiisii keessaa fuudhee jedhani kanaan ala wanni hin argin jiru birrii 60 qofa reeffa ishii waliin tan dhufe birrii 60 kiisii ishii keessaa argine kanaa achoomtuun jiru jedhanii huccuun ishiitu wanni jiru muluun hin dhumne bilbilli ishiitis jira poolisaabaa jira jedhanii homtuun okay qorannoon ajjecha ishiitti wal qabatu wanti riizaaltiin ishii isinitti kenname jira waraqaan jira waraqaan sun qorannoon xumurameetoo kanaan lubbuun dabarte kan jedhamu riizaaltii ajjecha ishii sanii wal qabatu sun dhukkuba sombaa jedhanii dabarsan yoomaan qabu dhukkuba sombaa Laki roobale asirratti qorannoon achirraa ba'ee fooqii ol ka'aa irraa waan kuftee fi argansoonni waan dhabdee fi jira beektaa? Isuma sombaan jedhan san isuma jechaadha san kan jedhan isuma. Suura baafachuu dadhabdaa miti fooqii ol ka'aa irraa kuftu barreeffamu sana jedhan natti fakkaata I think. Dhukkuba sombaa gaafa jedhamu dhukkubni sombaa waan ciisee yaalamteef akkasitti akka fudhanne jechuu barbaadan. Yoo namni yoo kufe baafuura baafachuu dadhabdaa miti san jechuu barbaadanii natti fakkaata I think. Roobale namni gamoo 9 irraa kufe miidhaa akkamiitu qaama isaa irra ga'a atillee uummanni as jala jiranillee akka tilmaamaniin barbaada ani gaafa dhaqanii reeffa laalan ijoollee 9 naa ergan jiru asitti jechuudha namni dubbatullee yoo jiraate jedheen dhiisee taa'ee eegaa jira siigalee miidhaa qaama ishee irra ga'e reeffa ilaala jedheenii hin jiru ijoollee laalanii 9 naa ergan hin jiru kanaaf jennaanii manumti yaalaa biyya saniyyuu akkamitti waan akkanaa kana baasuu danda'e naan galle namni gamoo 9 lafatti gadi kufe hin jajjabu miidhaa akkamitti nama kanarra ga'a gamoo 9 dhiisi gar namni gamoo 2 kufe asitti duratti yaalamaa jira miilli fardarraa hukufunaan hin caccabnaa miti harka keenya nu caba lukan nu caba fardarraa hukufnaan mee waan ol fagoo kanaa miti kanan jedha bar Roobale namni yeroo takkamee beeri namni fooqii tokkoffarraa 9ffarraa dhiisaati fooqii tokkoffarraa kufee yookaan harkaan caba yookaan miila caba yookaan ilkee irraa yaa 9ffaa gisee jettan nama sheekolatti fakkaata namni kufee waa takka hin taane kun fudhatamuu qabu
dhibbarraa dhibbaa nama fooqirraa kufee hedduu biyya arabaa keessa harkaa qabna. Amma mijoo dhiyoo tana kufte miilli lamaan cabee harki cabee ilkii 8 irraa cabe. Fooqii lama sadaffarraa kufte. Saglaffarraa kuftee kuttee malee waan takka hin jiru. Aan waan takkaan isinii dhaama. Namnummaan biyya arabaatti amma fooqirraa itti ergite jaan hundi kijjibu. Namuma ajjeese. Waan ajaa'ibaati. Jala deemnee qorannee irra caalaa nama ajjeese. Ani muuxannoo qabu keessa. An nama if ajjeese mana arabaa keessatti isaa ta'u bakka biratti soba irra guddaa harki 99. Ifumaaf ajjeesanii fooqiin darbite gabaa dhugte maarree jedhanii kijjiba kun. Mucaan maa dhokatee inni ajjeesne mucaan maa dhokateedha mana isaa keessatti lubbuun dabarte maa dhokateedha mucaan. Kanaabar. Dhimma mijoota jala yoo deemtan ni baasan akeessa. Akeessi kan dhugaa jirtu. Mee qaamni seeraa tokko barreeffadhaa qaamni seeraa Ibiree Ollaa Galchitaa qaamni seeraa warri xabaqaa taatarfaa mee azzala hoo jiraattan abbootii seeraa lakkoofsa tokko barreessaa. Qaamni seeraa poolisiis ta'uu dandeessu xabaqaa ta'uu dandeessu moohaa kana ol galchimee moohaa kana istii kana gadi buusnee moohaa ol galchinaa. Mee warra lakkoofsa tokko barreeffate. Bakki banaan ni jira. Okay, injiraayidha. Ifama. Moo'aan kun akka kallattumaan haa dubbatu. Moo'aati qaama seeratti moo maalidha? Miiti kaafadhutu kallattumaan itti bu'u. Moo'aa jirtaa? Okay, moo'aa dubbachuu hin dandeenye. Yoo dubbachuu hin dandeenye, please ol hin galinaa. Namoonni biraa qaama seeraan taatan yookaan xabaqaa fa'aa abbootii seeraan taatan please lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Ibrahim kunis barreeffachaa jira. Nama lakkoofsa tokko barreeffate Ollaa Galcha sanyii Oromoo lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Okay, eenyudha gammaa tanii yaadan kennine Muneer mee yaadatti kee itti fufiitoo nama biraatti dabartee. Roobalee ati waatii waa si gaafadhaa gaafii. La, bella option. Yeroo takkanaa obsi. Mana arabaa keessatti yoo duutee haqa baasuutu irra jabaamu nama keenya harkatti yoo duutee yoo jala deeman irra laafaadha. Gaafii tana naa deebi. Meera deebi gaafii kee. Komentiin dubbisaa ture. Mana arabaa keessatti ajjeefamtee haqa sii baasuu jabaatamu nama biyyaatiin ka ajjeefamtee irra jabaamu yookaan nama keenyaan ka ajjeefame irra jabaa haqa baasuudha. Nama arabaatiin tarajjeeffamtetu ulfaata malee saniin argitu be. Akkasii ka arabaa barmee qabaasne keenya kan akkamii baasuu dadhabne. Kanaraan imma rakkoon ammaani maqaa wajjin raga nama keenyaatiitu fuudhee hara gaddaafaa garagalchee ajandaa uumee malee yoo sirnaan jala deemne wallahi wabillahi haqni mijoota naan dhiba. Tokkoffaa sombaa wajjin maaltu ol qabsiise nama sombaa akkamii sombii akkamii ilki. Cinaacha cabe waan dee hurraawee jechuudha barraa qaba. Bakkee kana jira wanti tokko hin taane fuullisi harkisi homaan taane jechaa jiru kun faniidha jechaadha anaaf. Faniidha maali? Jiru faniidha kun. Haqa miiciyooti ilaala. Haqa miiciyoo ba'uu fi wanni kun achirra barraabe. Jibbina waan akkana. Silaaf diraamaaf illee bar miilaa fi harkaan cabee marree cabee angooliitiitu fanaddee jechuudha silaa barreesse nu fudhanna turre silaa. Dhiigni si achi qabu. Akka san jedhamu qulqulluu jira kaa qaamni ishii qulqulluu jira akka san jedheen barreessine. Keessatti illee gaawaa hojii barreessuu ni dandeessi silaa garuu haqa miiciyootiitu ta'uu bahuudhaaf wanni kun achirra barraabe. Akkami sombii nama qabbantii dhoyite malee maaltu fide sombaa fi nama qofrii sagalaffarraa kufe. Aha. Ijoollee teenya kan fixaa jiru nama keenya beekaa akkana dho'isan. Waan hin fakkaanne waan walitti hin deemne. Imbaasii Itoophiyaa adda durummaadhaan imbaasii Itoophiyaa tan biyya Dubaay jiru gaafa qabbanneetis dhugaa awwaalee har'as dhugaa awwaalaa jira. Ragaa kana hunda osoo qabnu nu immoo ragaa kana gara poolisii federaalaatti erginee jirra jechaadha. Yoo poolisii federaalaattis waan kana sawwariin awwaale egaa wanti goonu hin jiru jechaadha. Gara seeratiin jechaadha. Poolisiin federaalaatu maaliif hin marmarre? Abbaa keenya waa gaafadha. Poolisiin federaalaa
wanta geessee hin marmarree fuudhee banee laalee moo warquma san amanee fuudhe. Inninis nama waggaa lamaa amma teknooloojiin amma nama waggaa lama duree baastee waan itti adda baasuu danda'e meeshaa jira. Aha maal wanni akkanaafoo kuni hanqina imbaasii Itoophiyaati gabaabumatti. Yaa anillee kanan jira hanqina imbaasii Itoophiyaati jechaadha. Akkasii yoo echi manni maallaqaan illee shaffane poolisiin federaalaa ni qaban teknooloojii irra alhamdulillah dhugaa yoo jenne Itoophiyaan kuttee jirti teknooloojiidhaan marammaree waan cabee nama sagalarraa kufe adda baasuu dadhabee kana anuu addaaniin baasa kana nama fooqii sagalafarraa kufe atu adda baasta baalamoo yaadisiiti. Miidiyaan Oromoo tan biyya keessa jirtan gaafa miidiyaa Amaaraa fayyadamne maa fayyadamneen Tambira ana afaan Amaariffaa fayyadamna rakkoon hin jiru jechuudha. Warri afaan Amaariffaa sirriitti waa'ee akkasii kana gadi fageenyanii intarbii nama godhuu jechaadha. Miidiyaan Oromoo please ajjeechaa shamarran Oromoo biyya Dubaay keessatti raawwatu akkamitti callistu? Amma qofaa miti Dubaay keessatti qofaa miti biyya Arabaa keessatti shamarran meeqatu dhumu? Beerut keessatti nama meeqatu shamarree meeqatu ajjeefama? Haa of ajjeesti. Namni nagaa akkamitti of ajjeesuu danda'a? Please asirratti qaamni seeratillee poolisii federaalaa Oromoo baasii Itoophiyaatillee biyya jirtanitti lammii keessanii fi hojjedha. Duuti shamarran biyya Arabaa intala kanarratti dhaabbachuu qabaa jechaadha. Okay. Eenyus carraa kennaa. Way si garsiisa dhiibbata akka booda na deebisi. Please. Wabiidha carraa kennaaf illee egaa danyaan gayyoo kanaati. Maqaa dubbatu bire. Eessa wabii as keessatti? Jira. Okay, galatoom. Hiriyaan ishii duratti illee waamicha isinii goonee turre du'uu ishiitiin dura fa'aa warri walitti taasiftan kootatoo dhugaa bahaa hin sodaatina ragaa bahaa namni tokko isinoo sodaachise nutti himtu. Okay, wabii akkamitti wal beektu waliin mana tokko keessatti galtu gaafa duutu san immoo ati eessa jirti? Gaafa lubbuudhaan dabartu san ati eessa jirti? Ani isheen hoggaa nama dura ol beekna baay'ee mana tokko keecharree hin jirru silkiidhaan yeroo dheeraa sa'a dheeraa wajjin haasofnaa guyyuma boqottu san mataas ta'a galgala isaa wajjin haasofnee turre jechuudha naannoo sa'a 7 minaaminarra innaa aduu 19 noo silkiidhaan jechuudha. Maal waliin waa'ee firaa irratti akka yeroo hunda dabaddabu mana sa'aatii barbaadu waamee birrii mormaa akka irratti kutu qabsiisa armaatirree akka irratti kutaa ture. Akka baay'ee miidhaa ture natti himtee turte. Yeroo tokko afachuu amma hiriyoota ishiitirraa ragaa akkasitti ragaa afaaniin kinoo ragaa bahaa jiru abbaanis tan beekuu qabu maatiin intala kanaatis tan beekuu qaban hiriyoonni baay'ee sagalee ishii na bira ture jechuudha. Bareedu afachuu azala warri qaama seeratillee dhaggeeffatu keessan waliin haasa'ee wannan dhufeeffanii sirnaani waa tokko dubbannaa jechaadha. Hiriyoonni ishii dhufaniitoo erga durattiitii ragaa bahu mucaan kun akka ishii tumaa ture hiriyoota ishiititti akka himatte kinoo kana maatiin kana beekuun dirqama mucaa sanirraa bu'uu hin qabnu jechaadha. Itti fufi obboleetti waan ishii sitti himte waan inni irratti raawwachaa ture takka sodaa tokko malee dubbadhu obboleetti galatoo. No warri lubbuu namaayyuu baasee sodaanne nuyi maal sodaannaa miti homaan goone dhugaa jiru dubbanne ishiin bakka dhugaa jirti nutu bakka dharaa jira malee ijjaasti akka baay'ee ishii miidhaa ture natti himte jechuudha. Aayidii isa jalqabaa yeroo jalqabattu karaa isaa ture inni siin hojjedhee dhiyootuma teechisuu qaraamaa keessa galchee qaraamaan 1,600 irratti lakkaa'ee isaan booddee namni biraa waan koo kan jedhu akka qaraamaa keessaa baase natti himte jechuudha. Jaasti sabbataattirree birrii kennitee firaa wajjiniin tokko guddoon galanii akka inni qabamee jira baay'ee inni hidhamee jira jechuudha yeroo ammaa kana sagaleen ishii na bira jira jechuudha. Innaa deebi'ee gaafa waan kun qaraamaa keessaa baasu innirree aayidii suurbarreen kaasinaa ergennaan akka didaa ture jechuudha. Gaafa ishiin 19 gaafa boqottu gaafa guyyaa 12 firaan na bira dhufee birrii narraa fuudhee fi ture jechuudha ishiidha. 19 gaafa duutu gaafa 12 jechuudha. Boqochuudha fi kan guyyaa muraasni wabii firaan jaalallee ishee nammaati. Yaa isaa ammaa jechuudha. Inni afaan haasaa ture sagaleen isaa isaa na bira jira jechuudha. Maallaqa eenyurraa fuudhe? Maallaqa
irraa fuudhe. Ana mataa kiyya ana bira dhufee jechuudha. Ana bira dhufee. Maal jedhee si irraa Ani fuudhe? bootaa biraa jira. Ishiitu natti ergate yaani gaafa sin jedhu hiriyaa ishiitu waan ta'eef dhaqi ishiirraa birrii naaf jettee diraama 300 taaskii kaffaltee gatii taaskii mataa isaa irraa fudhatee dhufee na biraa fuudhe jechuudha. Sagaleen na bira jira jechuudha. Sinii galee yeroo dheeraa waliin haasofna. Wabii birrii san naa kenni yoo siin jettu maaliidhaan godha jettee ta'u irraa fuute sirraa fuute. Maalaan godha naan jette jalqaba ayidiin ishii dura birrii jala nyaatanii qaraamaa keessa galtee ayidii lammata eegalattee qaraamaa keessa kan baasa waan koodha nama biraadha jechuudha. Abbicha jala jiraachuu danda'a dhiisuu danda'a idoonnoon beeku jechuudha. Ishiin karaa nama ayidii lammata jammarte kuni karaa waan kootee jechuudha. Waan kootirree birrii diraama 5,000 akka kennite natti himtee jirte jechuudha nama biraa. Birrii nani kenneefi waan koosaniif dabarsitee kennite. Sinii galee. Liqaa sirraa fudhatte amma mucaan firoo jedhamu ani mana isaatitti lubbuun ishii darbite jaalalleen ishii anammaa kuni taaksiidhaan qabatee birrii 300 ishiirraa fudhatee ofiisaa foofee dhufe jechuudha. Makiinaa ofiisaa foofee dhufe taaskii otoo hin ta'in gatii taaskii ishiirraa diraama 300 fudhata. Ana nafaan haasee jira jechuudha inni sagaleen isaa na bira jiru. Maalaan jedhu sagaleen isaa? Yeroo akkanaa isaa akkanaa tan dhufee sirraa fuudheedha jechuudha. Sagalee ishii nu dhageessisuu dandeessaa yeroo sanii waliin haasoftan? Akkamitti sin dhageessisa silkii kanarraa hin qaba. Okay, san booda ishii ganama isa ergitee birrii fudhattee hanga sa'aatii lubbuudhaan osoo hin darbiniin dura sa'aatii meeqa? No, guyyaa sanii miti. No, aduu sanii sa'a 7 dura wajjin haasofne jechuudha. Achuma sagalee ishii sirrii miti afaan haasoftee galee nyaata nyaadhee deema minaamina jettee yaani nama manatti waametu jira jechuudha namni biraa. Namni maqaan isaa eebbaa jedhamu manatti waamee achan naqaa ittee isa hojii saasan immoo ishiin olitti buutee jirtu loltee jirtu jechuudha firaa wajjin yeroo sanii laayikii kanatti waan tokko adda nuu baase ishiin mana jireenyaa kophaa qabdi moo mucuma jaalallee ishii isa waliin jiraatu kutaa tokko keessa? No mucaa jaalallee ishii san wajjin hin jiraattu ishiin mana ijaazaa mana biraa ijoolleen biraa wajjin jirti inni manni isaa bootaan biraati. Gaafa lubbuun darbitu sani eenyutu ishii waame? Namni ishii waamee jira mana keessa mucaan eebbaa jedhamu gooddanyaan isaa jechuudha hiriyaan isaa. Akkamitti barteete inni waamuusaa? Nattaasaa turte har'a firoodhaan ollollee na dabbaree jira waan ta'eef eebbas nan araarsa jedhee na waamee firaan mana jiru laayikisa biraan naqaa naan jettee silkiin irratti cuftee cha'u baqqaa jedhee deeme. San booda ishiin kana bilbila sirraa cuftee toodhe sa'aatii meeqa? Akkasnaan jettee ani baay'een turre ishiin naannoo 8 naannoo sa'a 11 namni natti bilbilee kazdaa maaltu ta'e naan kaarruun ikkoo boqottee indee ana manuu hin dandeenye miknaatumi sa'a 7-8 wajjin dubbannee kaane waggaa sa'a 11 ishiin ikkoo akkas taate gaafa jedhan ana manuu hin dandeenye jechuudha dhugaa natti fakkaanne amma guyyaa 3 tokkoffaa firaan baay'ee jalqabaa akka miidhaatu. Ati ergasii eebba fi firuu bilbiltee too gaafatteerta maal taateettee too? Firaa mataan isaa dheengadda naa dawwalee ture jechuudha. Ergaaree ishii biyya galeen booddee natti dawwalee akkam godha maree naan jennaan indee ani rifadheen siyyuudhaa jecha jirtaatennaan manuma keessa jira kaayicha jira naan jedha jechuudha. Amma mucaan firaa jedhamu suni mana isaa keessa jira? Akkas naan jedha ofiisaati afaan isaatiin jechuudha. Natti dawwalee shirreef ishii galee akkam godhe ani waan jedhu wallaalee rifadhe gaafa rifadhu silkisaa cufadhe akkam godhe jechuun maal jechuu isaati mee adda baasii nutti himte? I don't know naan galle yaani ishii nama boqottee biyya waan galteef yaani waan inni yaade kaan hin beeku rabbaa beeku jechuudha. Maal siin jedhe maal si gaafate? Nagaa na gaafatee dawwalee nagaa na gaafateeti kaarruun kalee galtee maal goona ka maaltu farli jira jedha akka waan gaddee wayiitti jechuudha. Jaasti yaani andee maal tan beekaree isa ta'uyyuu namanne kaza silkisaa cufate. Bilbila san qabda bilbilatti si bilbile san? Nan qaba. Okay. Laal amma gadi buutee bilbila san naa ergitan. Eessa akka jiru beektaa amma yeroo ammaa kana? Ana guyyicha manuma ishiin keechaa duudheecha jirteenna bootuma ishiin keechaa boqottee jira mana keechaa jira naan jedhu. I think immoo ishiin guyyaa tokko gaafa meedikaala isa duraa otoo hin ta'in isa lammataa waan kun inni amma inni qaamaa ammarraa hojjete kun jechuudha. I think appliance godhe inni appliance godhe jedheen malee gatii